kan ilmaa, kan hafuura qulqulluu, sadan waaqa tokkoo, ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattanu, innis immoo caalaatti kan isin jaallatu, sanbata guddaa barii kanaan mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaatti qaamaanis kan argamtan, akkasumas immoo toora miidiyaa hawaasaatiin sagantaa kana kan hordoftan akkam jirtu, akkam bultanii, akkam yoo nageessan. Maqaan Waaqayyoo keenyaa bara baraan kan galatoomee nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa Waaqayyoo ayyaana isaa nurra bulchee wangeela qulqulluu keessaa akka hubannu abaabilee keenya, akaakilee keenya, duuka bu'oota isaarras, barattoota isaarras ayyaana isaa bulchee kan barsiisee Waaqayyo anaaf kan inni ittiin dubbadhu, isinis kan ittiin qalbeeffattan ayyaana isaa nurra bulchee waan barannu irraa firee 30, 60 fi 100 akka biqilchinee dhumarratti mootummaa isaa dhaallee jiraannu Waaqayyo eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mana abbaa koo keessatti argamuu kan jedhu mata duree barumsa keenyaati. Mana abbaa koo keessatti argamuu jecha kana kan arginu wangeela Luqaas boqonnaa 2:49 irratti. Mana abbaa koo keessatti argamuu jecha kana kan dubbate gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Umuriin itti dubbate waggaa 12tti. Kitaaba keessatti umurii kanarraa kaasee amma cuubamutti inni jiru wangeela qulqulluu kana keessatti iddoo biraatti hin argannu. Wangeela Luqaas kana keessatti boqonnaa 2:41 jalqabee aadaa maatii isaa keessatti Yesuus Kiristoos qooda fudhachuusaa argina. Maaliif abbaa haati isaa wagguma waggaadhaan ayyaana Faasikaa ayyaaneffachuudhaaf gara Yerusaalemitti ni dhaquu turanii jedha. Abbaa haati isaa waggaadhuma waggaadhaan gara Yerusaalemitti ayyaana Faasikaa ayyaaneffachuudhaaf ni dhaquu turanii jedha kitaaba qulqulluurra. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:41. Isa kana irratti qulqulleeffachaa deemnaa wanti qulqulleeffannu jira. Abbaa fi haati gooftaa Yesuus Kiristoos jedha asirratti. Abbaan gooftaa Yesuus Kiristoos eenyu? Isiniin gaafadha eenyu? Kana sirriitti qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif kitaaba kana irratti aadaa isaaniitiin barreeffame gatii ta'eedhaa fi Yesuus Kiristoos haati isaa eenyu ala jennuun beekama miti. Eenyu haati isaa? Geeftii keenya Maaramiidha, dubroo Maaramii. Abbaan isaa ala jennu lafarraa abbaa hin qabu, ilma Waaqayyoo kan jennuufu kanaaf. Garuu immoo Yoosefii in eegaanii gatii tureef, isa eegaa gatii tureef asirratti akka aadaa isaaniitti gatii isa eeguuf abbaa fi haati isaa jedhamee caqasame malee Yesuus Kiristoos abbaa lafarraa akka hin qabaanne, abbaa isa dhalche akka baawuloojii lafarraa kanatti akka hin qabaanne kitaabni qulqulluun jalqabumaa kaasee waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos ala caqasu sana hin argina jechuudha. Kanaaf asirratti akkuma aadaa isaanii sanatti gatii guddisaa jiruudhaaf iyyuu akka abbaatti waamame malee waa'ee dhalachuu ilma godhachuu sana keessatti abbaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa akka ta'e barra jechuudha. Waaqayyoon abbaan abbaa
ilma yookaan immoo Yesuus Kiristoosiiti jechuudha. Gatii kanaatiif abbaa ilma hafuura qulqulluu ala jennu iyyuu sadan waaqa tokko ala jennu isa kana addaan baasnee ilaalla. Kanaafi ala wangeela Luqaas boqonnaa 2:41 dubbisnu abbaa fi haati isaa gaafa jedhee kaasu kana qulqulleeffannee hubachuun nu barbaachisa. Mucichis waggaa 12 yeroo guutu akkuma amala isaaniitti ayyaanaaf ol ba'anii jedha gara Yerusaalemitti ol ba'an. Egaa asirratti mucichis jedhee kaasaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa 12 yegguu guutu maatii isaatii wajjin deemuu isaa kana agarsiisa jechuudha. Ayyaanichatti ayyaanicha eega kabajanii eega ayyaanicha oolanii ayyaanichi darbee gara mana isaaniitti yommuu deebi'anitti mucichi yookaan Yesuus Kiristoos Yerusaalemitti hafee jedha. Yerusaalemitti hafe. Abbaa fi haati isaa garuu akka inni biraa hafe hin barree ture. Nama baay'ee jira. Ayyaanni kun ayyaana waggaadhaa akka aadaa isaaniitti egaa namni hundumtuu walii yaa'ee kabajata. Akka ayyaana saba keenyaatti immoo ayyaana irreechaa jedhaa fudhadhaa namni hundumtuu walii yaa'ee manaa yaa'ee dhaqee kabajaa miti. Yaa Waaqayyo galata kee dukkana gannaa keessaa nu baastee booqaa birraa nutti agarsiiste jedhee manaa ba'ee jigee yaa'a. Namni sana keessaa eenyu eessa akka jiru iyyuu hin beekamu jechuudha. Heddummaatee deema namni gatii ta'edhaaf. Ayyaana Faasikaa kunis akka aadaa isaaniitti Faasikaa jechuun kan Yesuus Kiristoos ganaadha gaa ilaala. Inni kun ayyaana kakuu moofaa keessa isa jirudha. Isa kakuu haaraa keessa jiru miti. Ce'umsaan inni jedhamu. Ce'umsi kun ayyaanni Faasikaa utuu Yesuus Kiristoos Faasikaa kan beennu kan Yesuus Kiristoositi. Garuu kan Yesuus Kiristoos kanaaf akka gaaggidduutti kan tajaajilee bara kakuu moofaa sana keessa kan ture jira jechuudha. Bara Faasikaa isaanii inni jedhamu ayyaana bara garbummaadhaan Misira keessa turan. Misiratti Waaqayyo jara bilisa baasuuf karaa Muuseetiin ala dhufee ergaatti dhaamee Fara'oon lapheensaa akka dhagaa jabaatee saba Israa'el hin gadhiisu jedhe. Balaa 9 irratti gaggeessisee 10ffaa irratti galaana addaan kutee hangafa isaanii eegajjeesee booda galaana addaan kuteetu saba isaa baase. Raajota ta'an kana taatee ta'an kana karaa bilisummaa deeman sana keessatti saba Israa'eliin inni tokko hangafoota Gibxii du'aan boqochiisuu ture jechuudha. Du'aan boqotu turan seenaan kun asirraa Faasikaan ni jedhu sanarraa dhufa. Maaliifi saba isaa Waaqayyo bilisa baasuuf ala jedhu mana keessanitti tumaameessani tadhaatii qaladhaa. Ala qalattan immoo balbala keessan goobanii jedhu iddoo tokko tokkotti goobana balbalaa jedhu maal jedhama iddoo biraatti hin beeku isaa maqaanii jedhu iddoo kaanitti goobana balbalaa jedhu maal jedhama. Maal jettu isin isa balbala irra tarkaanfattanii wal galtanu sana maal jedhama. Ala kaan goobana jedhu saanqaan isa banamu isa cufamuudha miti isa saanqaa qabu sana maal jenna. Maqaan isa jedhan sana maal jenna afaan keenyaan. Egaa waliigalleerraa isa balbala qabu jechuudha. Bitaan mirgaan balbala qabu sana jechuudha. Saanqaan hin banamaa achi immoo hin cufamaa miti. Amma inni balbala ala cufamu ala banamu sana bitaan mirgaan ta'ee hin cufamus hin banamus hin achuma dhaabbata jechuudha. Balbalicha socho'a malee kanaafuu inni isa qabee jiru sun maal jedhama. Egaa anaatiin maqaan jedha kan keenya miti afaan keenyatti immoo maal akka jennu barbaadaa jechuudha. Jarra afaan kanarratti hojjettanu yoo argattan immoo ittiin nu gahaa jechuudha. Kanaaf maqaanii balbala keessanii sanarratti tumaamessicha oolaa sana ala qaltanii dhiiga tumaamessicha sanaa balbala sanarratti dibaa ittiin jedhe jechuudha. Israa'el hundumtuu
guyyaa jedhaman sanatti biyya Gibxii keessa jiranutti mana Israa'el hundumaa keessatti tumaamessa kana qalaniitiyyuu balbala sana irratti dhiiga dibanii jechuudha. Mallattoo ta'eef kun maaliif ta'ee ergama ajjeesuudhaaf ergamtoota yookaan ergamoota Waaqayyo ajjeesuudhaaf namoota Gibxii jara hangafaa ta'an galaafachuudhaaf kan ergamee dhufu jira. Mana tokko keessa wal seenaa akka inni dhiiga sana tarkaanfatee wal seenee hangafa mana keessanii ajjeesne namni tokkotu dogongortanii utuun godhin akka hin darbine tumaamessa kana qalaatii dhiiga isaa balbala keessan irratti ittiin dibaa jedhee ture. Faasikaan inni kan kabajnu inni amma kabajaa jirru isa durii sana miti. Garuu jarri kun kabajuudhaaf kan deeman ayyaana Faasikaa isa kana jechuudha. Ce'umsaa jechuudha. Maalirraa ce'ani ala sanaa? Seenaan inni jiru kun tumaamessa sana fidanii qalanii maqaanii balbala isaanii sana eegatti dibanii booda halkan ergamaan inni ajjechaa hangafa Gibxii irratti fidu gaafa dhufu lafa balballi sun maqaan isaa dhiiga hin qabne hundumaa keessa galeetu hangafoota Gibxii ajjeesee fixee jira. Dhiigni sun ce'umsa ta'eef jechuudha. Dhiigni tumaamessa suni tumaamessa olaa sun akka jarri du'arraa hafanuuf mallattoo ta'eefi jechuudha. Iccitiin inni guddaan inni jiru bakka kanaa jechuudha. Kanaafuu yeroo du'arraa hafan kanayyuu jarri Israa'el waggaa waggaadhaan kabaju Faasikaa isaanii. Isa kana keessatti hubannaa guddaa jira. Dhiiga sana tarkaanfatee ergamaan du'a fidee dhufu sun manatti ol seenee ajjechaa jaratti hin raawwanne. Tumaamessi sun fakkeenyi isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fakkaata. Faasikaa kakuu haaraa keessa kan jiru Yesuus Kiristoos dhiiga isaa duwwaatu cubburraa nu fayyise. Dhiiga isaa duwwaatu du'arraa nu fayyise. Du'a isaatu du'a nu oolche. Dhiiga isaatu nu qulqulleesse. Kanaaf Faasikaan keenya inni haaraa akka jira Ayuudotaa sanatti kan kabajnu miti. Garuu immoo kan Ayuudotaa sanaa akka gaaggidduutti isa dhufaa jiru, isa qaama guutuudhaan dhufaa jiru Yesuus Kiristoosidhaaf isa bakka bu'u ture jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaan kan bakka bu'u ture, mallattoo ture jechuudha inni sun. Mul'isa ture jechuudha inni sun. Inni kakuu moofaa keessa ture. Kanaaf sabni Israa'el hangafni isaa du'arraa ala oolu, sabni Gibxii sun immoo du'aan adabame. Kanumayyuu du'aan adabame ammas uummata Waaqayyoo bilisa baasuudhaaf fedhii hin qabu ture Aroon. Bishaan dhiigatti jijjiiramee dhagni isaanii akka hin taane ta'ee hawaannisni biyya isaaniitti nammee waan jarri hin dandeenye waan baay'een mallattoo baay'een itti ta'eetu Waaqayyo uummata koo gadhiisi gara bilisummaatti adeemuutu jedhetti himu waggaa 420 kan bittaa garbummaadhaan jara qabee hin gadhiisu jedhe. Faroon ilma hangafaa ture jedhama. Du'a hangafaa sanarraa hafe. Haa ta'u malee immoo galaana keessatti dhaqee dhumuudhaaf isaa hin hafne jechuudha. Raayyaa waraana isaa qabatee ala dhaqu galaana sana keessatti saba Israa'el duukaan bu'aa jedhee ala ni dhaqu. Boodatti deebifadheen garbummaadhaan qabadhee nan bifadha jedhee yommuu deemu jarri kunoo jara keenyaa yaa'anii dhumanii eenyutti gooftaa ta'ee jiraadhaa. Eenyuun hin bita kana booda deemee qabsee qabadheen deebifadha jedhee farda isaa saragallaa isaa sanaan yommuu deemu bishaanitti nammee du'ee namoonni Waaqayyoo immoo isa keessa ce'an galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Al tokko seenaan kun seenaa saba keenyaati wajjinis wal fakkaata. Addunyaa keenya dhuunfaa keessanittis ilaalaa. Cubbuu keessaa ba'uudhaaf, bilisummaadhaan jiraachuudhaaf, akka Waaqayyo sin ajajachi jiraachuudhaaf yommuu feetan, akka aadaa keessanitti, akka eenyummaa keessanitti jiraachuudhaafis yommuu feetan
kan garboomsee bakka jirtanutti isin qabee isin hambisuu danda'u barbaadu baay'eetu jira jechuudha. Isa kana cabsamee ba'uudhaaf gara Waaqayyo mul'isa nutti mul'ise sanatti deemuudhaaf jarri kaleessa bakka turre sanatti nu qaban mallattoon 9 mallattoon 11 galaanaan jara xaragee amma balleessutti laphee isaanitti deebi'uu hin dandeenya jechuudha. Utuu Waaqayyo mallattootti kennu hubachuu dadhaban jechuudha. Kanatti dhumanii jarri Gibxi jechuudha. Egaa ayyaana isa kana alachi baatan waan Waaqayyo isinii godhe hin irraanfatinaa ittiin jedheen. Waan Waaqayyo isinii godhe bara garbummaa keessa jirtan, bara bittaa keessa turtan sana waan Waaqayyo isinii godhe hin irraanfatinaa, dhalootaa dhalootatti illee dabarfadhaa ittiin jedhee jira saba Israa'eliidhaan jechuudha. Kanaaf kabajatu. Ala baay'ee rakkina keessa la jirru Waaqayyoodhaan waa nuu godhi jennaan. Yaa Waaqayyo kana keessaa nu baasi jennaan. Rakkinni keenya eega isa keessa baanee booda garuu Waaqayyoon daganna baay'een keenya. Humna kootiin kana godhee, abaluun na gargaareen kana godhee, qarshii ammanaa baaseen akkana godhee, aangoo kanaan fayyadameen kana keessa ba'ee, tooftaa kootiin kana keessa ba'ee jenneetu himanna malee maqaa Waaqayyoo iyyuu hin daganna saboonni. Ala ciniin nun beektu miti, ala ciniin fannaa dubartiin da'uu geessu akkaataa isheen ciniinfattee du'aaf jireenya keessa rakkina keessa galtee mucaa garaa ishee keessa jiru sana da'uudhaaf ala isheen geessu miixuu isheen miixattu sana hubadhaa. Akka sabaattis waan keessa jiru keessaa sabni ala ba'uu ka'u miixachuu akkana miixata. Gara bilisummaatti ba'u, gara nageenyaatti ba'u, gara lafa Waaqayyo aannanii fi damma burqisiistu lafa lallistuu sanatti ba'uudhaaf akkaataa jarri keessa turan akka sana ture jechuudha. Eega ba'anii booda garuu yeroo baay'ee waan Waaqayyo jaraa godhe dagatanii Waaquma abaabilee isaanii dagatanii warqii isaanii walitti guuranii baqsanii suuraa yookaan fakkii harkaan toshamaa jabbii fakkeessanii warqiidhaan hojjetanii isaaf sagadan illee ture jechuudha sabni Israa'el kun. Musees Waaqayyoos kan itti gaddisiisan jechuudha. Isaan booda garuu waan taatee Waaqayyo jaraa godhe kana akka jarri hin irraanfannetti itti himnaan giiftiin keenya Maaramiin qulqulluu Yoosefii wajjin akkasumas Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa 12tti wal qabataniitu gara Yerusaalemitti ayyaana Faasikaa kanaa ce'umsa kanaa kabajuu darbanii jechuudha. Ayyaana Faasikaa kakuu haaraa keessatti ayyaanni Faasikaa dhiiga Yesuus Kiristoosiidhaan du'arraa ce'uu keenya, gara jireenyaatti ce'uu keenya, gara bakka durii bakka kabaja duriitti deebi'uu keenya kabajna malee isa akka duraanii kan oolaatiin kabajnu miti jechuudha. Amalumaaf gatii foon utuu nyaatin turreef iyyuu oolaa qallee nyaanna malee isa wajjin walitti nufu oolaan keenya inni Faasikaa inni nu jedhee wareegame Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Isatti amannaa jechuudha. Akkuma jarri sun oolaatuma amessa qalanii dhiiga sanaan du'arraa ce'an nuyis immoo dhiigni Yesuus Kiristoos du'arraa gara jireenyaatti nu ceesiseeraa jenna galanni isaaf haa ta'u. Maqaa isaa kan kabajnu Faasikaa isaa kan koonu halkan waggaadhaan Faasikaa kan kabajnu kanaaf kan jara Ayihudootaa sanaa wajjin walitti dhufuu jechuudha. Inni sun gaaggidduu isa dhufaa ture, inni kun immoo isa dhugaa kan Yesuus Kiristoosidhaan ta'edha jechuudha. Gatii kanaatiif Faasikaa inni jennu kun ayyaana Faasikaa kabajuuf deemanii ala jedhamu Yesuus Kiristoos achi jira. Waggaa 12tti Faasikaa yoo deeme nuyi Faasikaa inni kabajnuuf inni jarri kabajanu isa kami jennee akka gidduudhaan yaadaan confuse hin taaneef qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha asirratti. Gatii kanaaf eegachi ga'anii eega kabajanii ayyaana sana kabajanii nama baay'ee heddummaatee deemu keessaa hundumtuu gara mana isaatti deemu. Gifti keenya Maaramiifis Yoosefis namoota beekan wajjin haasaanuma karaa deeman. Karaa guyyaa tokko eega deemanii booda
Achi gaafa laalan waggaa 12 ijoollee waggaa 12 kutaa sana galanii jirani malee silaafinnee isinitti agarsiisna ijoolleen kutaa 12 waggaa 12 amma akka isheen geessu laalaati. Injiru fira bira jira jedhanii gaafatan injiru eenyu bira iyyuu injiru. Maali Yesuus eessa gale jedhanii haatii fi Yoosef Yesuusin barbaacha deebi'an isa malee jiraachuu hin danda'an gadi beela. Namoonni baay'een Yesuus Kiristoosin gatanii kan deeman jiru jireenya isaanii keessatti. Yesuus Kiristoosin malee jireenyi hin jiru. Inni ani jireenya, ani dhugaadha, ani karaadha sii jedhe. Isa malee karaa godhatee Yesuus Kiristoos ilma utuu Yesuus Kiristoosin ilma utuu hin jedhin abbaadhaan abbaa kan jedhu hin jiru jechuudha. Abbaadhaan abbaa jechuudhaaf ilma Yesuus Kiristoositti amanuu qaba jechuudha. Ani jireenya jedhe. Jireenyi keenya isaa jechuudha. Isaan deemnee isatti amannee isa nyaannee isa dhugnee nyaadhaa dhugaatii jireenya bara baraa argattu akkuma nuun jedhe nyaannee isa dhugnees jireenya bara baraa kan itti argannus isa jechuudha. Dhugaan Waaqayyoos ilmi Waaqayyoo tokkichi isa jechuudha. Isa kana sirriitti hubannaa jechuudha. Utuu kana hin hubatin Kiristinnaa keessa jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Bu'uurri kiristinnaa keenya iyyuu isa kana gatii ta'eedhaaf jechuudha. Yesuus Kiristoos bakka hin jirre jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf Maaramiif Yoosefis eessa jira ilmi keenya akkam isa malee jiraanne jedhaniitu karaa guyyaa tokkoo deemani hin boqonne isa argachuudha baannaan akkamitti danda'anii boqotu. Deebi'anii ammas foon isaanii dadhabsiisaniitu gara Yerusaalemitti Yesuus Kiristoosin barbaachuu dhufan. Yesuusin barbaachuu dhufan. Nama ajaa'ibaa jechuudha. Gaafa dhufanii jedhanu inni taa'ee jara Farisootaa, jara barreessitootaa gidduutti in gaafatuu, in deebisaa, in gaafataa, in deebisuu fi akka kanaan bakka hin eegamne bakka waggaa mucaa waggaa 12 itti argaman jedhamne keessa silaa yookaan hin taphataa yookaan iddoo biraa dhaqee waan biraa hojjeta waan ijoolleen hojjettu garuu inni bakka mana abbaa isaa keessatti taa'ee seera Muusee sana kan biraan jiru haala sana wangeelli hin jiru. Wangeelli isaan barreeffame wangeela haaraa isa jennu kan amma Yesuus Kiristoosidhaan jireenya isaatu nu barreeffame wangeela kakuu haaraa kan jedhame jireenya isaati. Barsiisaa isaati waan inni barsiise. Waan inni lafa nuu buuse kanaan deemaa sanni nuun jedhe. Malee isaan duratti hin turre kan ture tooraa isa jedhamu tooraa jedhanii jarree Ayuudii waamanu seera Muusee sanatu ture. Seera Muusee sana keessatti waan jiru Yesuus Kiristoos seera diiguudhaaf dhufe. Booda irratti kan isa kasasanu abbaa kooti jedheetu Waaqayyoo waama jedhanii kan ittiin kasasan hundumaa seera sana guutuudhaaf dhufe malee balleessuudhaaf akka hin dhufne tokko tokkoon waggaa 12 illee taa'ee jara wajjiniin achi keessatti gaafateetu deebisaa gaafa jarri immoo isa gaafatan immoo deebisaa fi ture jechuudha. Nama ajaa'ibsiisa. Waggaa 12tti. Maal nama ajaa'ibsiisanni dhaloonnumsaayyuu nama ajaa'ibsiisaa. Inni beekumsaan kan guutame beekumsi kan isarraa madduu jechuu dandeessani sirriidha. Qaamaan garuu mul'atee inni barri isaaf hin lakkaa'amne barri lakkaa'amee fi waggaa 12 jedhamuusaayyuu nama ajaa'ibsiisa. Maaliif waggootutu namamin ture. Waggaan kan uumame aduun eega uumamte halkaniif guyyaan eega uumame iyyuu namni lakkaa'achuu jalqabe akka namaatti. Utuu aduun kun achitti bakka amma jirtutti hin jiraatin utuu lafti kun hin diriirin utuu samiin kun lafarraa addaan hin bahin Waaqayyo waaqummaa isaatiin jira ture jedha. Baay'ee nama gammachiisa. Utuu biqiltoonni lafarra hin jiraatin utuu jarri lafarraa jarri deeman jarri munyuuqan utuu hin jiraatin jarri galaana keessa daakan utuu hin jiraatin jarri qilleensarra balali'an utuu hin jiraatin Waaqayyo waaqummaa isaatiin ture. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Barri kan isaaf hin lakkaa'amne jechuudha. Yeroo kana kan isaaf jedhamuu hin dandeenye jechuudha. Nama dinqisiisa waggaa 12 immoo jedhamee fooniin qabamuu isaatiin fooniin mul'achuu isaatiin immoo
abbaa isaa samiirra jiru sana nu ibsuudhaaf fooniin qabamee dhufe, akka kiyyoo fooniin qabamee dhufe, jaalala namaatiin qabamee dhufe jechuudha. Jaalala namaatiin hidhamee dhufe jechuudha. Jaalala namaatiin ala hidhamee dhufu, jaalala addaamiin ala hidhamee dhufu, foon namaa uffateetu nama ta'ee dhufe. Ilmi Yesuus Kiristoos akkuma daa'imman kaanii waggaadhumaan guddachaa deemee waggaa 12 ga'ee. Sasanan nama ajaa'ibsiisa. Kanaafuu giftiin keenya Maariyaam Yoosef wajjin barbaachuu guyyaa tokko karaa dheeraa deemaniitu immoo qonna lakkii gabbullee yookaan dhufee galgala galuu danda'a namoota keessa yoo jiraate immoo qonna hin jenne. Isa dhiisanii jiraachuu hin dandeenye. Kanaafuu dadhabina foonii guyyaa tokko deemuu isaaniillee utuu jiran daangessin gara Yerusaalemitti isa barbaacha deeman jechuudha. Gaafa deemanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jara wajjin taa'ee jira. Giftiin keenya Maariyaam, yaa mucaa koo maaliif akkana nu gootee? Kunoo abbaan kee anis baay'ee yaaddofnee si barbaachaa turree jette. Mucichi immoo deebisee maal attamitti na barbaaddanii? Mana abbaa koo keessaa argamuun akkana irra jiru hin beektanuu ture jedhee isaaniif deebise. Isaan garuu maal jechuusaa maal jecha akka ture hin hubanne. Kanaan booddee wal qabatanii deeman. Mata dureen barumsa keenyaa mana abbaa koo keessatti argamu isa jedhu. Isa kanarraa ba'e jecha kana kan jedhe Yesuus Kiristoos kan inni jecha kana jedheef gaaffii giftiin keenya Maariyaamiin ilma ishee gaafatteedhaaf, yaa mucaa koo dhamaanee si barbaanne nu wajjin jirra jenneetu karaa deemnee ati nurraa boodatti haftee asitti hafteetu nu dhamaaste. Ala dhamaanu kana maal garaan jabaachuu keetii jettee gaafachuu seeti. Haati koo yaaddofti hin jettu, Yoosef yaaddaa hin jettu jechuu seeti. Garuu maal kana hundumaa dhamaatanii jedheen mana abbaa koo keessatti argamuun anaaf waan ta'u miti ittiin jedhe. Deebiin ni deebise sana hubattee bakka isheen argite ijoolleen waggaa 12 bakka argamanu miti kan isheen argite. Ajaa'ibsiifattee giftiin keenya Maariyaamiin kana qalbii ishee keessatti qabattee turtee jedha. Maayinni wanti kun jettee waa'ee ilma ishee kana yeroo yeroodhaan iseerraa dhalatu malee iseenu akkaataatti hubattu yeroo yeroodhaan akka ijoollee kaanii gati hin taaneef ajaa'ibsiifatte qalbii ishee keessatti qabattee turtee jedha. Barumsa karaa teoloojii kanaan the first apostle yookaan immoo disciples jedhu jara barattoota isaa jara jalqabaa kan jedhamtu keessa qulqulleettiin Maariyaamiin haadha isaati immoo barattuu isaati jedhanii ibsu. Waan meeqa kan barattoonni isaa hin beekne isheen ijoollummaa isaatii jalqabdee beekti. Kanaaf waa'ee Yesuus Kiristoos utuu Maariyaamiin dubbatte, utuu Maariyaamiin ibsitee kan Maatiyoosi, Maarqos, Luqaas, Yohaannis ibsan caala qulqulluun Phaawulos ibse caala giftiin Maariyaamiin waa'ee Yesuus Kiristoos ibsuu dandeessi. Ajaa'ibsiisan ni godhe. Daa'imummaa isaatii jalqabee waan inni raawwate jechuudha. Gati kanaatiif mana abbaa isaa keessatti taa'ee jara kaaniin gaafataa, jara kaaniin beeksisaa akka ture. Kun immoo Nehemiyaa boqonnaa 8:2 irratti seerri Yerusaalemitti dhaqanii seera sana raawwachuun akka ture kitaaba keessallee akka jiru caqasamee jira jechuudha. Egaa kan Yesuus Kiristoos mana abbaa isaa keessatti argamu akka sarra jiru akkanaan ibsee jira. Seenaa kana eega ibsine booda noo isa jedhutti deebina. Noo eessa jirraan? Noo eessatti argamuu qabnaan? Noo jireenya keenya keessatti kaayyoo Waaqayyo ittiin nu uume sanaan argamuudhaaf eessatti argamuu qabnaa?
Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 jalqabee waa'ee ilma mana abbaa isaatii ba'ee deemee tokko caqasa jirratti. Inni kun nuufi eessatti argamuu qabnaa isa jedhu. Namicha ijoollee lama qabu tokko inni quxisuun ka'ee yaa abbaa koottiin jedhee ani gaa umuriin koo guutee jira of danda'uun barbaada ga'ee naa ga'u waan naa qooddu naa qooditi jireenya mataa kootiin bultiin ba'aa jedhama miti biyya keenyatti bultii ba'ee jedhama miti waggaa 18 ala guutu gaa mana abbaa isaa mana haadha isaa dhiisee ala ba'u maal jedhama mana ba'ee jedhama mana ba'ee of danda'ee jiraachuudhaaf jechuudha. Inni kun dubartootaaf illee xinnoo akka aadaatti hin cimaa amma garuu innis immoo jijjiiramaa jira maaliifi kolleejii yuunivarsiitii eega galanii booda mana maatii isaaniitii kolleejii yuunivarsiitiidhaaf ba'an isa booddee immoo hojii ba'anii immoo ramadaman ammas kophaa jiraachuu jalqabu jechuudha. Bara duriitti amma heerumanii ba'anutti manaa ba'uun akka salphinaatti ilaalamaa ture. Amma garuu barri jijjiiramee jira. Isheenis hojjettee of dandeessee inni fuudhus immoo of danda'ee gatii kana mana ba'uun inni jalqabu jireenya ofiisaatii of to'atee ganama amma galgalaatti waan keessa darbu hubatee of jiraachisuu danda'udha. Gurbaan inni kun fuudhaaf heerumaa miti kan manaa ba'uu barbaada. Yaa abbaa koo amma jireenya mataa kootii eessa galte eessa baate eessa oolte kan jedhamuu hin dandeenye kan ittiin gaafatamne bilisummaadhaan kanan jiraadhu jireenya mataa kootiin iyyuu gaggeessuu barbaada. Kanumaafuu ga'ee ilma kee tokkoof kennitu sana naa kenniti lafa yaada kootiin deemaatti jedhe. Maaloo ilma koo maaltu sitti badee yoo irrate sirraa waan irrate yoo jiraate siin guuta waan ati barbaaddu siin godha na wajjin taa'u siin wayyuu. Kunoo tajaajiltoota baay'ee mana keessa jira waan barbaaddu waan uffattu waan nyaattu waan barbaaddu sii goona jedhee gaafannaan lakkii ani bilisummaa makoon barbaada lakkii jiraachuun man barbaada jedhe deebisee xiinxalee in ilaalle keessumaa umuriin gaafa dargaggummaan kun geessu wanti hundumtuu salphaa gatii fakkaatuuf isa kanatti salphaa fakkaatee qarshii abbaa isaarraa eegaa jette kanaadha kan abbaa jira qabeenyi waliin horatan hirmi abbaa isaatiif haati manaa abbaa manaan dhaaltu abbaan manaadha manaan dhaalu maaliif kun seeruma keessa kan jirudha. Maal taaree yoonaan jettani haati manaaf abbaan manaa waan waliin horanii iratu qixxeetti iratu waliin gati jiraatanu garuu ijoolleen hin dhaalte jechuudha maatii dhaalti. Kanaafuu walakkeessi kan haadha keetiiti achi immoo isa hafe kanarraa immoo obboleessi keessinni hangafaa jira kan quxisu immoo isa kana jedheetu amma isaa ga'u kenne jechuudha. Inni kun seera maatii keessatti isa jirudha jechuudha. Liquidation jedhu qodaa hirachuu qabeenya hirachuu isa jedhan san amma meenyuuf akka ga'u jechuudha. Fudhatee deemee gaafa biyya haaraa jireenya haaraa hiriyoota haaraa argatee marsamee hiriyoota isaatiin jiraachuu jalqabe. Qabeenya qabaa in bareedaa simboo qabaa uffannaan isaa in bareedaa borsaan isaa qarshiidhaan guutamee jira. Kanaafuu in kolfaa hin taphataa namni isa marse jechuudha. Namni isa marse alanni kolfu duukaa kan kolfu alan harka dha'u duukaa kan harka dha'u baay'achaa dhufe in gammade kanan barbaada mitii jedhe. Hojiin hin jiru taa'ee kolfaan taphataa dhufuun kolfisiisuun taphatuu hin nyaatuu hin dhuguu kana si naffeeraa sana si naffeeraa maal tokkichaan mana abbaa kootii bahee hiriyoota amma kana uummachuun kooyyuutu jedhu utuu ajaa'ibsiifatuu jireenya sanaaf utuu minyeeffatee ilaalu qarshiinni qabatee dhufe sun jalaa irra chaala dhuftu hiriyoonni isaas irraa fagaachaa dhufan. Akkuma qarshiin isaa gadi bu'aa dhufe hiriyoonni isaas immoo irraa faffagaachaa dhufan. Ala qarshiin sun dhumtu hiriyoonni isaas hin jiran jechuudha. Nama biraa barbaachuun immoo deeman isa nyaatamu kan biraa immoo barbaadu. Inni kun kophaatti hafe jechuudha.
maannaa wayya jedhe waan nyaatu uffata isaa sana baasee amma gurgurutti namni dhiphate namni beela'e waan godhu simboon mana abbaa isaatii qabatee dhufe bareedinni sun miidhaginni sun amma hin jiru. Uffata isaa baasee gurguree amma qullaatti hafutti waan nyaatu dhabee eessan qaxaramee eessattiin hojii hojjechuu danda'a jedhee namni sallee hojii akka inni hojjetu isa qaxaratullee amma dhabamutti. Maaliif namni kun abbaa sooressa abbaansaa hojjetoota baay'ee qaxaree hojjechisiisa. Ijoolleen isaa kun kunuunfamanii jiraatani malee hojii waan biraallee hin beekan. Maal fuulli isaanii nyaatitti hin tolle moo uffannaatitti hin tolle moo jedhanii haala sirriidhaan ulfina guddaadhaan kan guddatanidha ijoolleen kun abbaa isaanii biratti. Mana abbaa isaa garuu dhiisee ala ba'u beeluun isa jalqabe jechuudha. Hojii barbaadannaa alamni dhaqimee booyyee kana nu eegi jedhaniitu jarri booyyee horsiisanu booyyee isa eegsisuudhaaf qaxaranii gaafa dhaqee jedhu booyyee kana yoo beektan ta'e asiin ala jettanuun achiin fiiguu achiin yoo jettan achiin fiiguu booyyeen kun immoo dhannisee miiccamuu qaba ala miiccitanu dhattee immoo see biyyoo keessatti gangalatti dhoqqee keessatti ittiin gangalatti isa taphatti waan isheen hin nyaanne hin jiru afaan see lafa keessa keessee waan hunda nyaatte asii achi fiigdi. Annan beeka booyyeen kun mana wayinii isa jedhanu mana maarramiyaa miti isa jedhanu qe'ee keenya bakka itti guddannetti in horsiisuu turan. Gati kana ijoollummaadhaan nannee hin laallaa turre booyyee se adaadii kana beektani miti booyyee sagal deessi asiin fiiddii achiin fiiddii kunoo jarri adabamtoonni mana hidhaa keessa jiran jara horsiisuudhaan bakkeetti amanamtoonni bakkeetti ba'anii jara horsiisuu turan. Akka jarri duukaa kaatan wasiin kaatti gombisaa jala qaltii finaa keessa galtii dallaa keessa galtii hin rakkisti. Gurbaan akkanaan rakkate. Maal rakkinni kun jedhee gaafa immoo nyaachuu barbaadu beela'u jara duukaa oolee waan nyaatu tokkollee hin qabu ture. Waan nyaatu dhabuu sana duwwaa miti. Waan booyyee nyaattu waan namni hin nyaanne sana nyaachuuf amma fedhutti beela'ee jedha. Beela'ee rakkate dhiphate kanaan booda gara sammuu isaatti ilmi kun deebi'ee jedha. Gara sammuu isaatti deebi'ee ana baay'ee sammuu keessa jirra jenna malee sammuu keenya keessa al tokko hin jirru. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 17 irratti gara lubbuu isaatti deebi'e. Mana abbaa koo keessatti jarri tajaajilanu waan barbaadan hojjetaa waan ajajamanii garuu wanti nyaatan jalaa irratee hin beeku. Wanti irrate tokko hin jiru. Anasi hojjetaa namaa ta'ee qaxaramee wanta nyaadhullee nan dhabe. Kanaaf amma yoomitti jireenyaan akkanaan ittiin deema. Mana namaatti mana ormaatti qaxaramee jiraachuurraa mana abbaa kootii dhaqee yaa abbaa koo dhiifama naa godhi jedhee akka ilma isaatti miti akka tajaajilaasaa akka tajaajiltoota isaa mana isaatti keessa tajaajilan tokkotti na lakkaa'e jedheetaniin iyyuu abbaa koo dhiifama gaafadhee mana abbaa kootitti deebi'aa jedhee qalbiitti deebi'ee jedha. Maatiiwwan Waaqayyo mana abbaa keenyaa kan fakkaate hin jiru. Mana Waaqayyoo kan fakkaate hin jiru. Mana uumaa keenyaa kan fakkaate hin jiru. Qormaan adda addaan jiraata. Rakkinni adda addaa hin jiraata. Gufuu adda addaa jiraachuu danda'a. Mana Waaqayyoo kan fakkaate garuu hin jiru. Waaqaaf galanni haa ta'u. Mootiin Israa'el maal jedhe yaa Waaqayyo mana kee keessatti gatamee jiraachuu barbaada jedhee mootii ta'ee masarraa mootummaa keessa bakka kabajaa sanarra jiraachuurraa mana Waaqayyo keessatti darbatamee gatamee jiraachuu barbaada. Maaliif Waaqayyo tiksee keenya gadi ta'eef maatiiwwan Waaqayyo keessumaa yeroo amma addunyaan akkana raafamtu kana Waaqayyoon barree mana Waaqayyoo keessa jiraachuun carraa Waaqayyo nu uumeedha galanni isaaf haa ta'u. Namni Waaqayyoon hin beekne yeroo ammaa laphee isaa eessatti akka boqotu dhabee jira.
namni waaqayyoon hin beekne yeroo addunyaa nama sirnisee akkana raasamu kana halkan rafiitii guyyaa boqonnaa dhabee jira. namni waaqayyoon beeku irkoosaa waaqayyoo godhatee koloo waaqayyootti galeet nagaadhaan rafee bula. galanni waaqaaf haa ta'u. siree keenya irra miti harkasaa irra rafna, harka waaqayyoo irra rafna. boqota keenya isa gatii ta'eedhaaf, tikseen keenya gatii isa ta'eedhaaf jarree diinni keenya halkanii guyyaa utuu mul'atanis kan deemanu yommuu dhufan waaqayyo gaachana keenya ta'eetu nurraa deebisa. galanni isaaf haa ta'u. kanaaf ilmi kun qalbii isaatti tala deebi'u, mucaan inni bade sun kun qalbii isaatti tala deebi'u mana abbaa koo naa wayyaa. mana abbaa koo keessatti hilma ta'ee miti, kabaja sanaan iyyuu miti, isa durin dhabe irraa hiradheetan hin ba'e, balleessaa kootiin hin ba'e, dhaqee miillatti kufee yaa abbaa koo siif waaqa duratti badii hojjedheen jiraatii dhiifama naa godhii, akka ilma keetti miti akka tajaajilaa kee tokkotti na laalin jedhee sanin iyyuu ittima jedheetu lafatti qaxaramee beela'ee booyyee sana eegaa hojjeturraa gara mana abbaa isaatti deemee jedha. maatiiwwan waaqayyoo mana abbaa keenyaa nu wayya, mana waaqayyoo nu wayya. mana abbaa isaatti yegguu deebi'u jedha. abbaan isaa fagootti ilma isaa isa simboo qabu amma huqqatee gurraacha'ee dhanni isaa irratee akka hin taane ta'ee jiru gaafa argu, isa uffatee deeme qullaattafee yommuu isa argu, dadhabaa as gali kan hin jedhamne ta'ee yommuu isa argu, abbaan isaa waan inni isatti irrise sana waa tokko isa darbe sana iyyuu hin gaafanne. dhiifama naa godhi amma ilmi jedhutti iyyuu hin eegne jedha. harkasaa bal'iseetu ilma isaa sana baga nagaan naa dhufte ilma koo, baga lubbuun keessi hafte yaa ilma koo jedheetu harkasaa bal'isee ofitti ammatee gammadee dhungatee tajaajiltoota isaa sanaan jedhaa jara keenya ilmi koo kunoo du'ee ture jireenyatti deebi'ee, badee ture kunoo argame. kanaafuu amartii harka isaatiif, kophee miilla isaatiif, uffata qaama isaatiif fidaafi tuwisaa agammannu gammachuu haa ta'u, tumaamessa fidaa qalaa nyaatamu, firanuu waamaa gammachuu haa ta'u, asirbana shubbisanii arra guyyaa gammachuuti waaqayyo waan guddaa nu godhe jedhe. ilmi isaa waan jalaa irrise sanayyuu tasa hin kaasne, dhiifama manni jedhutti iyyuu laalle gara isaatti deebi'uu isaa ilaale. maatiiwwan waaqayyo mana waaqayyootti deebina, waaqayyootti deebinu, fuula isaa nutti deeffata waaqayyo, nagaadhaan nutti deeffata, araaraan nutti deeffata waaqayyo. gara isaatti deebinu waaqayyo dachaa meeqaan gara keenyatti deebi'a. cubbuu keessaa gara waaqayyootti deebinu, badii keessaa gara waaqayyootti deebinu, jaalala waaqayyootiin bakka jirru keessaa addunyaa kana keessaa waaqayyoon barbaannee fuula waaqayyootti deebinu, waaqayyo fuula gammachuudhaan, fuula ifaadhaan nu simata. galanni isaaf haa ta'u. kun amma isaa fannoo isaa irratti harka isaa diriirsee kottaa ijoollee koo nuun jedha. nu hammata ofitti nu qabata. badii nuyi balleessine, irruu nuyi mana isaa keessatti hir'isne illee tasa kana gootanii jedhee nutti hin lakkaa'u. abeet jaalalli kana akkanaa eessaa argama? jaalalli mana ga'u eessaa argama? qaama keenya hir'isnee cubbuudhaan buufanna jennee deemnee cubbuun nu dadhabsiisee, qaama keenya dadhabsiisee, aamilee keenya nu dadhabsiisee, hafuura keenya nu dadhabsiisee in arganna isa jenne utuu hin argin abjuu nutti ta'ee, utuu isa barbaachuudhaaf deemnu inni nurraa fagaachaa, utuu isa barbaanna arganna jennee deemnu inni nurraa fagaachaa la deemnee qaama keenya dhabnee, nageenya keenya dhabnee, fayyaa keenya ala dhabne. yaa waaqayyo dhiifama nuu godhi, mana keetti deebi'aa. yaa abbaa koo mana kee jiraachuun barbaada la jennu
waaqayyo fuula gammachuudhaan harkasaa bal'isee hunda keenya nu simata. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqa akkanaa, abbaa akkanaa, inni kun mucaa bade kanaan fakkeenyan nuu kennamee jechuudha. Kanaaf abbaa kan jedhame waaqayyo abbaan hunda keenyaaf fayyina keenyaaf kan ta'u ilma isaa tokkicha nu ergee jira. Isatti ala amannu jireenya bara baraa akka argannuuf silaa nutti ture gatii baasuu kan qabnu. Maaliif? Mana abbaa keenyaa keessatti jiraachuudhaaf, mana waaqayyoo keessatti jiraachuudhaaf, lafarratti mana isaa bakka qulqullummaa maqaan isaatti kabajamee waaqeffatamee jira. Mana qulqullinaa keessatti argamu dhumarratti mootummaa isaa dhaallee jiraachuudhaaf. Isa kanaaf waamamne. Mana kana keessa jiraachuun, mana abbaa keenyaa keessa jiraachuun nu barbaachisa. Hubachuu qabna. Eenyuyyuu as keessaa nu dhiibee baasuu hin qabu. Abaluun na dhiibee hin bahe jennee sababa himachuu hin qabnu mana abbaa keenyaati gadi ta'edha. Ijoollee guddifachaati miti. Ijoollee abbaa keenya immoo isa tokkoof abbaa dhalshee isa kaan abbaa guddifachaadhaan guddisee miti. Abbaa keenya waaqayyo hunda keenyaaf. Galanni isaaf haa ta'u. Mana isaa keessatti ala jiraannu hin dheebonnu. Mana isaa keessatti ala jiraannu hin dadhabnu, hin beelofnu. Maaliif? Waaqayyo humna nuu ta'a yeroo hundumaa. Garuu maatiiwwan waaqayyoo, mana waaqayyoo keessatti manni waaqayyoo kan namoota muraasaa ta'ee, inni kaan kan wal galchu, inni kaan kan ari'atu ta'ee, manni waaqayyoo bakka waaqayyoo ittiin kabajamne ta'ee bara dheeraadhaaf yeroo inni ture jira. Hin ta'u kana booda. Hin ta'u. Manni waaqayyoo mana hundumaati. Balballi mana waaqayyoo jaalalaan banamuu qabdi kan jedhu kanaaf hundumaaf banamuu qabdi. Isa tokko ofitti buttee isa tokko ofirraa dhiibdee manni waaqayyoo hin deemtu. Ijoollee ishee hundumaa harka bal'istee simachuu qabdi. Manni waaqayyoo mana ijoollee waaqayyoo hundaati. Inni kaan keessaa quufee wal dibaa, inni kaan keessaa quufee wal saamaa, inni kaan keessaa quufee irratti wal didaa. Jarri kaan bakkeetti beela'anii kan hafanuu miti manni waaqayyoo. Sagalee dheebu waaqayyoo dheebotanii kan hafanii miti. Kanaaf maatiiwwan waaqayyoo, manni waaqayyoo mana hunda keenyaati. As keessa jiraachuun nuuf barbaachisaadha. Mana abbaa keenyaa keessa jiraachuun jechuudha. Yesuus Kiristoos kanuma nuun jedhe manni kun mana keenyaa, mana abbaa keenyaati jechuudha. Manni abbaa keenyaa kun immoo akka mana keenyaatti eenyuyyuu keessaa kan nu dhiibu, eenyuyyuu keessaa kan nu baasu utuu hin ta'in, nuyis immoo sababa mannee kan keessaa baanu utuu hin ta'in, as keessa mana abbaa keenyaati. Gaheen keessaa qaba. Anaafis abbaa kooti jenneetu irratti falmannaa jechuudha. Waliigalleerraa mana abbaa keessanii keessaa yoo baatan beeluu jira, eeguu jira, qullattafuu jira, salphachuu jira, simboo dhabuu jira. Lafa cubbuu deemu jechuudha. Mana waaqayyoo dhiisnee yoo deemu lafa cubbuu deemu jechuudha. Lafa cubbuutti immoo isin salphisuu jira, isinitti kolfuu jira, akka wallaalaatti isin ilaaluu jira. Simboo keessan isin dhabsiisuu, amala keessan isin dhabsiisuu, nagaa keessan isin dhowwuu jira. Namoota meeqan arganna jedhanii deemanii qaama isaanii, nagaa isaanii dhabanii, fayyaa isaanii dhabanii, guyyaa boqotan qabanu, halkan rafiitii hin qabanu. Akka kanatti, akka qilleensaatti ayyaanni amaan kan itti taphatu meeqan jira maatiiwwan waaqayyoo. Kanarraa waaqayyoo kan nu oolchee mana isaatti walitti nu qabe galanni isaaf haa ta'u. Nu eega waaqayyo afurri amaa afuura boqota nu dhowwurraa waaqayyo nu eega. Biyya Ameerikaanii keessa jirru kanatti hundumtuu bilisa ta'ee bakka jiraatudha. Waaqayyoon nan waaqeffadhanni jedhu mana waaqayyoo keessa jiraachuu danda'a. Lakki immoo sakaannaa wayya yoo jedhe immoo mana isaas dhaquu ijaarratee mana isaas dhaquu danda'a miti. Waan barbaadee waaqeffachuu danda'a gati jedhamuuf biyya kanatti jechuudha. Mirga isaati jedhame. Gati kanaaf ayyaana baay'ee jira jechuudha. Ayyaana baay'ee kana keessa nuyi neetworkiin keenya mana abbaa keenya wajjin ala ta'u, neetworkii sanaa wajjin walitti dhufnu jechuudha. Mana qulqulluu waaqayyoo taatee ijaaramteetu jirtu
mana waaqayyoo ta'uu keetiif mana waaqayyoo keessatti jiraamtee qulqullummaadhaan of eegdaa waaqayyo si jabeessaa akka jiraatu gochuudha baannaan as keessaa bahee inni dhaqee mana duwwaa ta'ee yoo argatee seetan achitti wal guuree dhufee mana isaatti itti galaa isa caalaa isa duraanii caalaa rakkinni isaa dachaatti ta'a jedha. Kanarraa waaqayyo nu haa eegu. Gatii kanaa namoonni baay'een mana waaqayyoo keessa jiraachuun kenna abbaa isaanii akka ta'e utuu hin barin kan ba'an gatii jiranuuf. Aniif isin immoo mana isaa keessatti jiraachuun akka nu malu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana irratti nutti himee jira. Baay'ee kaasuu dandeenya mana waaqayyoo keessa jiraachuun bu'aansa. Mana waaqayyoo keessa ta'anii galateeffachuun, faarfachuun, tajaajiluun, wal tajaajiluun, wal kabajuun, akka ijoollee abbaa tokkoo, akka ijoollee haadha tokkootti wal ilaaluun bu'aa akkamii akka qabu. Walitti dhufanii waliin yaada fidanii isa beela'e gargaaranii isa dheebote gargaaranii biyya alli rakkina keessa galtu biyya rakkina keessaa baasuuf gumaacha ofii godhanii saba ofiitiif waliin dhaabbatanii bu'aa guddaa buusuun kan danda'amu mana waaqayyoo kana keessa teenyee ilaameedhaan wal ilaallee asitti wal jaallannee saba keenyas biyya jirus addunyaarra jirus iddoo adda addaarra jirus biyya keenyaaf saba keenyaaf gargaaruu kan dandeenyu yoo ayyaanni waaqayyo nurra bulee mana isaa keessa jiraannee akka abbaa ijoollee abbaa tokkotti wal ilaallee jechuudha. Yaa abbaa koo jedhe Yesuus Kiristoos ala deemuuf ka'e gara samiitti ol ba'u fallu yaa abbaa koo aniifati tokko akka taanee jiras immoo akkasuma tokko taasisi. Ani akkan siin jiru atis akkanaan jirtu jedheen wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti jarri kunis waliin jiraatan jedhe tokko taanee akka jiraatan. Inni kun kenna guddaadha jechuudha. Gatii kanaa Yesuus Kiristoos mana abbaa koo keessa jiraadhaa akkuma jedhe jiraachuun naa malaa akkuma jedhe nuyis immoo mana abbaa keenya keessa jiraachuun nu malaa jechuudha. Isa kanarraa baran dhiisneen deemnu mana abbaa keenyaa jechuurraa baran. Gatii kanaatiif maatiiwwan waaqayyoo amma dhumaatti keessumaa mana kiristaanaa keenyaa ortodoksii keessaa abbootiin keenya dadhabina bulchiisa gaariirraan kan ka'e uummanni keenya miliyoonaan keessaa yaa'ee manni amantaa kun garee tokko duwwaa kan qaama tokko duwwaa fakkaattee jarri keessatti quufanii utaalanii gaafa jedhan inni kaan immoo beela'ee sagalee waaqayyoo dhaga'uu dadhabee afaan isaatiin namatti mudhabee manni waaqayyoo bataskaanni baadiyyaa keessa jiru cuccufamee yogguu jiru aniif isinoo eegan mana of barree jara achi jiranu jara sagalee waaqayyoo dheebotanii jiranuuf maal yaadaa jirra maal gochuu dandeenya inni jedhu kun gaaffii hunda keenyaati. Isa dhageenye isa dhadhamannee minyaasa kana argine jarri kaanis mana waaqayyoo keessatti galanii akkasuma akka ta'anii sagalee waaqayyoo nyaatanii dhuganii gammadanii akka jiraatan gumaacha keenya immoo waan nurraa barbaachisu immoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Jara kaaniifis yaaduu jechuudha. Kanaaf waaqayyo abbaan keenya waan jalqabnee waan gaarii ta'e fiixaan nuuf baasu ummata isaa ijoollee isaa mana isaa keessatti walitti qabee bataskaanni inni cuccufame manni waaqayyoo inni cuccufame babbanamee ijoolleen waaqayyoo jarri mana isaa keessaa sababa adda addaatiin ba'an mana abbaa kootiitii hin ba'u jedhanii mana abbaa isaanii keessa taa'anii eebba argatanii dhumarrattis mootummaa waaqayyoo dhaalanii akka jiraatan waaqayyo jaraa gargaaru. Nuunis akkasitti walitti nu qabee Saraasiyoon isee jedhamte mootummaa waaqayyoo isee samii irratti hunda keenya walitti nu haa qabu. Isa baranneen firee 30 60 100 akka baasnu waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqni nu barsiifatee Waaqni nu gorfatee galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma abbaan keenya akka gaariitti nu barsiisaniiru waa'ee mucaa badeellee wangeela keenya caqasanii akka gaariitti nu barsiisanii nutti himaniiru. Waaqayyo abbaa keenyaa fi sagalee jireenyaa sana dhageessisu Waaqayyo hunduma keenya kan dhageenye laphee keenya keessa nu bushee dhaaltu mootummaa isaa fi waaqayyo nu haa taasisu. Egaa dhaga'uu bichaa otoo hin ta'in hojiitti jijjiiruudha. Kottaa mana abbaa kooti jedhee waaqayyo yeroo nu waamitti namoonni baay'een booddeetti deddeebi'aa jirra. Maaliif yeroo dhufaatii koo jalaa jaalalli hin jiru wanti hundumtuu
mootummaan illee mootummaa irratti haatiif intalli illee wal irratti hin ka'u jedhu abbaaf ilmi wal irratti ka'u waliin dhaga'aniidha. Jaalalli baay'ee jilallaa yookaan baay'ee gadi bu'aa ta'a jedhu. Kanaafi nuti immoo egaa kana akka Waaqayyo jedhetti fudhannee maaliif ilaata yeroon kun maal fakkaata? Kanaaf maal ta'uu qabna? Mana Waaqayyootti baduudha jechuudha. Mana Waaqayyootti deemuun nu barbaachisa. Mucaan inni badellee yeroo rakkatee jedhu qabeenya abbaa isaatiif hirmaatee deemee jedhan abbaa keenya. Deemee yeroo achis deemuu dhaqee rakkate birriin hin dhumti. Birriin miliyoona meeqa yoo maan taane inni maduma eebbi Waaqayyoo afurri Waaqayyoo kennu tanaa. Birrii isa hirmaate sana dhaqee fixeetu waan nyaatu gaafa dhabu gaafa hoomileesii ta'u maal godhu? Waan gara abbaa kootitti hin deebi'a mana abbaa kootitti hin deebi'a jedhee akka gara mana abbaa isaatti deebi'u godhee jechuudha. Yeroo gali galuu abbaan isaa ayi sila hirmaate sokkite baddina jedhee nariif kottu mucaa koo jedhee ollaa waamee kabajet toree hundaa'u baay'ee kabachiisee Waaqayyoof galatu akka godhee mucaa isaa simatee eenyulluu abbaan mucaan isaa yoo badii dalage yoo cubbuu hojjette sifannisuun qaba seentisuun qaba jedhu. Kottuun qalbii jijjiirratu kottuu siin dhiyeessa jedheetu gara mana isaatti deebisaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Egaa